Marka fuuna Oromotiya har'a keessummaan kiyyaa Faayisaa Furiitii qophii kennaa wajjin nu hordofaa nagaan turaas ni jira. Faayisaa jawween jaallatta? Dhugaatti sibichaa miti uummanni Oromoo miliyoona 60 hundumaatu jaallata. Abiyyinoo ni jaallatta? Sibichaa miti ka jibbu Oromoon qulqulluu hundumaatu jibba waan saba ofii nyaataa jiru. Jawween mee maal jettaan? Dhugaa jette inni mana hidhaa jira achittu maqaa isaa wadaggaan diine hedduu sodaatti. Waan dhuunfaa icciitii keessa gaafadhaa garuu icciitii miti jireenya kee jechuun jireenya keenya haati manaa ta'e hoo saba kammee nuuf himuu dandeessaa? Waaw! Intala Booranaa intala Abbaa Gadaa sirriidha. Hedduu bareedus hedduu aadaa fi duudhaa ofiitiin boonu dhugaa gooti. Yeroo tokko jechuudha mootummaa bineensa kanaa yookiin Abiyyeen maal dhaamsa qabdaafi? Dalagaan isaa akkam hojjeta? Ka kam deeggaruu qabu dhiisee kam deeggara nuuf ibsuu dandeetta? Dalagaa isaa kana mee akkam hojjetu jira? Dhugaa jette diina ofitti aansee fira ofii ofirraa darbe. Kanaafi galatoomii nagaa tura. Asi qophiin keenya kaaddaa asumarratti geggeessinaa yoo isin tole jedhe laayikii fooloo naaf godhaa. TikTokiin kiyya kan yeroo jalqabaa na jalaa gubate waan ta'eef akkasii jabaadhaa muuziqaa Faayisaa Furii haarawaan isin geggeessu jirraa nu waliin tura. Hanga boruu qophii addaatiin walitti deebinutti nagaan tura isiniin jedha.